إن الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصري نبلاس يا إلهي ثم الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصري نبلاس يا إلهي ثم الحمد لله ركون كنيان دمو كممني كمنفلا آسي بچي دمني تويني تركم فنا نانو كريك ساركو قدا كملا يا محمد دنيو مترا تدوينا يا جما وليهمني والسسر فنا يوهمن ربي التمنى في جنة سبتو كتا سنيدا والكونا انغو سبيك ما دا جنة افقدفنا انغو سدبلو تنو دا جنة جبنا غري حكومة دا مكاتي مقابنا تمتو باقي جنة كنو كو بابابنا حتى نمتو جرا شكي قدو كمنا nama tuffachuudhaaf raga maalii qabna namuma akka keenya maqaan taane waamna yaa gaayaa jibboolummaa jara bakanna meeqamiin obboleewwan akhiraa taana rabbi tamanne rakkamiin jedhamna meeqamiin azaaba rabbiin ajaabaana meeqotta quraanaaf hadiisa gaafanna waqabaa'ilan litaarafuu jechuudha arganna yaa wal habarruuf malee wal caaluu mitmaanaan يا عالم ما في الجتن دبكنا خطبة حجة الوداع واليادة جبنا وانا بنت مرة نودا من سنة نمني نما جالو جد يا أجرنا يو قبات قفا قوتمت إيمانا قرآن مكما فركت بادنا لفظي حرفي مالي يوم دقين يمانا نبي إرقما رب العالمين جاللا أفان قفايا إسان التدنا وتوسان جالني أمري ساني قونا سنيدا والجالو رقا مالي كمناي مي أفبرا كمني لالا دبي كنا أكاتا نجرات جبني كنا وتو نمني نجبي أكام كينيا تانا ويه وتو نمني نجبي أكام كينيا تانا ما فالكم نجني أف جبا جرانا nama akka keenya mee maal saatu uffanna garuu duutiin oolu fuula rabbii deemna waan burgaabbuuf teenyu har'a walii dhaabna yoo rabbitti amantan khoolika olaana obboleewwan keenya irraa jibbaa kana kaafna badii keenya rabbiin araara kadhanna dhalootatti haaluu fakkee gaarii taana ربنا اغفر لنا نوديس يا مولا ثم الحمد لله يا بالآخرة يا ديرا دبرتي واتمون حكما دمالي قصة سنيمتي حكما برچون ملجرينياتي قوان هندي بروك بفايدا نباتي نبي الله داود زبن دراتي كان سبيل بويا سمي خالقاتي هوگي سبه كما انبياء ربيتي حكما انغاري دا سنة انبياتي وامتنو تجروان جاهلياتي وتوكو سما أول نما جالجسيتي غربي جاكا بلالا سرارة كيتي كان سينام بكامي الدنيا قباتي مهزين نبي أول دراتي صلى الله عليه وسلم غافني أماني أدكو نبيتي نبي يوم غافتان غوزا سني ساتي ولين تدولان قريشي مكازي سلا قريشي تسني نبيتي بلال جلال جالو ربي تمنيتي أتوانو كما دانستو فتموتي كان سبيلة من صحابة نبيتي زيد بن الحارث فبي مديناتي صحابة ميكتو سيفيتو ميركفيتين زيد كان قرآن نبوه فمكاساتين جرس حكم دان الرب سويتاتي نما توفي نمتو دربين برتي نمني نما توفاتو أف قدسو ساتي وان أف قدسو انت إلى القرآنتي إبليس جنة بون سبب كناتي أف قدسو ربين غرغر نما بافتي جبلو تأوسيتي يا ربي لا لا ثم الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصرين وبداس يا إلهي ثم الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصرين وبداس يا إلهي ثم الحمد لله والله سنيدا نمني ولنجالو مسلم برده نمني نمجالو نماك ربي سارتك جيلو روحي مؤمنا كوان خلق مجالو
nama waan khalqameef beekee of ilaalu jaraakee rabbii guutee biyya dhaalu kana kan rabbiin faarse mootee rabbal mawlaa thumma alhamdulillah silaa duutin oolu yaa ummata keenya khaliqiin biratti wal ga'uudhaaf teenya wallaahi hin oolu gaafatamuun keenya yoo gosaaf jibbine obboleessa keenya maalirratti argine jenna deebii keenya ragaa nutti baabur quraanni keenya bi'sal ismul fusuuq gaafa seessa keenya jabaanne yeroodhaan kaafna yaada keenya waan balleessa keenya nu dhiisi yaa Allah thumma alhamdulillah innal hamdalillah utuu jirru nasriin badaas yaa ilaahi thumma alhamdulillah innal hamdalillah utuu jirru nasriin badaas yaa ilaahi thumma alhamdulillah ajaa'iba meeqa jira yaa ummataa gariin rabbiin caalaa hiyyummaa sodaata meeqatu akkee namaa zulmeedhaan fudhata gaaf tokkoon toobadhaa jedhee baallamata rabbiin akkee namaa hin dhiisu toobataan namni rabbiin sodaatu har'a kaffalata yobbaan haqqii hawfiin jedhe dhiisa gooftaan haqqiin xinnoon qabu eeggadhaa ummataa kaan yeroo gabaabduu argate taayitaa gariinis yeroo gabaabduu argate taayisa asin balleessa jedhee walitti kakata mootiin hin shaaramne jiraachuu dagata garuu tunturin rabbiirraa fudhata inni waan duniyaa irratti hafutti fakkaata guyyaan hin beekamu dhiqqoodhuma kaata gaafa soof dadhabnaan miilli ormaa si baata qaama kee bareedaa bor biyyeetu nyaata biyya deebiin qabne dhayxee akkami taata eenyuun waan irra saabbate nyaata dubbiin hin jabaata kokobbaa ijalaa thumma alhamdulillah yaa rabbi gooftaa koo khaliqur rahmaani muslima dammaysii nu taasis mu'mini dheeraaf dubartii hunda nuuf beeksisi diini barataa barsiisaa maatiidhaaf ilmaani yaa rabbi dammaysii faamsiisi diini murtii nu taasisii quraana keetiini murtii nu taasisii quraana keetiini naamusa nu tolchii akhlaaqa iimaani akkuma rasuullitti nu dhaamansanii الصلاة والسلام على نبي زينه وعلى آله وأصحاب البيان شرقا ومغربا جميع المؤمنين رحمتك تهنين وكجلت يا الله ثم الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصره نبداس يا إلهي ثم الحمد لله إن الحمد لله وتوجر نصره نبداس يا إلهي ثم الحمد لله يا ميامم مسير صحابة دبنا بكم أمان درات دام نجل كملا حجة الوداع بودا نبي نكب زنان أجيني مام ما بابكر الرقينيان بوانا بابكرين صلاة ددبنان نبين ددبني إسان الرقينيان بيشكو كبه غرغر بهونگينيان يا دبي فراقي تات فقينيان فراقين هم تودا بيزي فقينيا أكتا نزبه كيا ربي كينيا جدنا بابكرين أمرين الرقينيان إرقمان إلهي بيا خيرا دمنان دينين بكا كينيان أمرين رب العلا ثم الحمد لله إرقا خيرا دمان نبي المصطفى نمني ساني تاني إتاي خليفة أبا بكر صديق خليفة تكفى نبين برا لما إساني هنگفا غوستي جراس بودا ولمت دفا سوتا ديمانا ما صبرت مولفا كندر عمري نبي رقوم سوزان كفا يوارجو ما سلا سنداب غرا لافا خيري تددفا هندبك سلا ثم الحمد لله waa'ee jara kana duristu keen ture waaxinnootti bu'een keessa qaxxaamure silaa seenaa jara eenyuun tumurre dabballee rasuula kana qarraan gorre isaantu qureeshota amansiisee ture usmaaniif talhaafaa zubeer faana garre ubeydaallee isaantu amansiise maarre sodaa rabbii boof takkaajisaan qorre
namni kasaan jiru seeraa jaraa laalaa thumma alhamdulillah innal hamdalillah innal hamdalillah utoo jirru nasre nu badhaase yaa ilaahi thumma alhamdulillah yaa seenaa Abaabakriin finu dubbanne ammaan dura simne ammootti deebine utuu masjidni Madiinaan ijaaramine horii lafaan bitan Abaabakrii kenne karaa rabbi irratti takka waan kusanne jihaada kamiinuu nabiin biraa nafne gaafa lola qabtabuuk waan qabu hunda kenne Umar akkas jedhe yoo maaluu hojjenne imaani Abaabakrii eenyuun hunda qabne jedhe ragaa kenne khaliifaan rasuulaa thumma alhamdulillah muhaajiree fansaar walii galteedhaani Abaabakrii khaliifummaa filannaani booda amrii biyyaatii firbuu seenani jedhanii ani eenyuunuu caalee miti ani ergasii namaa naanarra keeyyattanii yoon dogoggore akkana sirreeffattanii yoo sin jihaadammoo loluu ifattanii duniyaa akhiraatti salphina keessanii salphina sinitti haguuga rabbiini itti fufa da'awaan nabiyyul amiini hamma bahuu namni amrii namaa jalaa thumma alhamdulillah egaa jallaan namaa gaafasuma jira warra islaamummaan hin seenneefi gara zakaan kenninu jennaa waajibarraa natu nabiyyiidha kan jedhe faajjira Abaabakriin loluuf murteeffate dura saabaan jajjabaan isaanii wajjin jira siddiiq abdii qaba gargaarsa rabbirraa isatti of amannaane rakkoon hin jiru silaaye thumma alhamdulillah yaa zabana Abaabakrii khaliifummaa keessa munaafiqni isaan rakkifte abboleessa annabiyyi ofiin jette abboleessa tokko aswad jedhama biyya Yaman keessa lammaffaan Tulayda haadha kibba Hijaaz keessa amma Sajah jedhamti Qurayshota keessa yaa Musaylimatal Kazzaab arabuma keessa munaafiqni loluuf biyya meeqa keessa Abaabakriinis qopheesse goota saabaa keessa Khaalid ibn Waliid jagnicha gameessa lammaffaan Ikrimaadha Shureebil sadeessa lolchiisanii cabsanii biyya meeqa keessa cabsuu malee hin cabne rabbitu milkeessa munaafiqa daaraa godhan yaabboleessa shari'aa bakka hangaan akkuma kaleessa barnamaaf mijeessa kunoo subhaanallah thumma alhamdulillah innal hamdalillah innal hamdalillah utuu jirru nasri nu badhaase yaa ilaahi thumma alhamdulillah ومسيلمة ورثت من فرته النبي جده وفما لبسته صعبا في تجريك مرتفته ورانكم فرتما كبفته خالد سبا بكري راجج فرته ورانكم كدا صديق كبفته لولس جلقب ميرون صادهرته umriin sahabaa meeqa gaafas gabaabbate sahabaan dhibbi saddeet achitti raawwate rabbiin booda gargaare muslimni injifate lola sanarratti waan raajii dhalate waahii Abdul Habaashi waan raajii hojjete kan gaafa kufrummaan jiru Hamzaa galaafate booda mo'amanii rabbiin milkeeffate isatu Musaylimaa morma isaan raagate mootiin duunaan munaafiqni akka hin jirre taate bulchiifni Abaabakrii lolumaan dabarfate erga biyya meeqa lolchiisee injifate lakkoofne fituutti yeroon nu hanqate namuu zakaas kennee harkaana guuttate Abaabakriin amrii harkatti deeffate ammas ofiin teenyee kaanitti harkaanfate bakkayyuutti ergate sahabaa rasuulaa ثم الحمد لله umni rabbiin biratti guddaadha jedhamtu kan lakkoofsitinnoon guddaa injifatu yoo baruu feete kan quraanni dubbatu Khaalid ibn Waliid irratti laallatu waraana xinnoodhaan cabse biyya guutu namni hakkee mormu yoo